Haati manaa Andu'aalem Gosaa du'aan addunyaa kanarraa boqotte. Maaliif? Sababni isaa hoo? Asaasa namootaa naaf hin galu. Garuu du'i kee hunda namaa dhukkubsa. Eenyutu si hubataa? Eenyutu siif hubata? Tarii yoo nama daanamni si hin baanne baattee jiraatteetta ta'a. Tarii miidiyaa hawaasaa qofa irratti waan si jaallatu namni itti toleera jedhee quba si dhabuu mala. Tarii waan himachuu hin dandeenyetu si hudhe laata? Tarii dhukkubbiin kee mataa kee gararraa taanaan furmaata du'aa filatte laata? Tarii nama dhiphisuu irraa ofii godaanuu filatte laata? Moo waan bitaanuu gale kana keessaa kam sababni? Akka lammatan deebinetti kan godaanteef maalimmoo dhaammatte? Qilleensa keessa sokkiteetti waa himatteetta laata? Namoota biroof barumsa himteetta laata? Maaliif fuuldura kee yaadanne? Maaf bareedina kee keessaaf halaa hin qalbeeffanne? Of wallaanuu of baraaruu maaf hin yaanne? Namni si hordofuu abdii akka kutatu maaf goote? Jaallee kee qaroo sabaa maaf qara laalchiste? Nan deema jettee deemte, inni ati bira deemte fuula isaa siif haa ibsu. Nagaatti qananii. Himimmaan sin deebisu. Garuu hawwiin koo jireenya kee gabaabbatteen akka hin danqabne Waaqni jannataa akka si qananiidha. Gadda kan akka gadda kaanii ibsuun ni ulfaata. Akka du'a gootaa rifaatu uume. Fuula miidiyaa hawaasaa Feesbuukii Lalisaa Alamuu irraa.